Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota chaanalii kiyyaa baga dabarfatee rabbii isaa kanaan isiniin gahee anis dhufee jira. Egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota har'a mootiyyuu oduu gaddaan qabadhee dhufe. Akkuma isaan immoo gammachuus ni qabna. Gammachuun ufitti gammannee jechuudha. Ufii keenya of danda'u keenyatti gammachuu qabna malee gammachuu biraa hin seenaa. Gaddi ni jira akkuma jirutti kana hundaayyuu bal'inaan walii ilaalla. Akkuma isaan mootiyyuu mucayyoon Beerut keessatti daraja shanaffarraa ufiif darbitee nama darbee hin beeku hiriyaatiyya. Akkuma isaan kanas odeeffannoo bal'inaan isiniif keessu ta'a. Akkuma isaan mootiyyuu ammaan tana taayimii kanarratti mucayyoon maalirra jirti, uummanni Oromoo maal isiidhaaf godhaa jira ka jedhus bal'inaan waliin ilaalla. Akkuma isaan immoo nuti hoo uummata Oromoo kanarra maal barbaannaa, kana achi uummata Oromootiif yaani uummata Oromoorraa maal eeyna ka jedhus guutuu isaa isiniif kahimota haga dhuma viidiyoo kiyyaatti ina waliin turuu hin dagatanaa isin jedha. Isarraa kaafee mootiyyuu mucayyoon hoosaa kanatti maal keessa jirti ka jedhu. Akkuma isaan immoo pikcharii kaleessa isin erga sanarratti dhugaadha moo sobaa ijoolleen soba jedhanii koomantii jalatti naa barreessan hin jirtan gizee ammoo beetti haasa'e. Kanaafiyyuu isa saniifillee guutuu marrajaa isaa isinii qabadhee dhufe. Kanaaf viidiyoo wajjiniin haga dhumaatti turuu hin dagatanaa isin jedha. Tokkoffaarratti obboleettiin keenya fooqirraa darbamuun isii dhibba keessaa dhibba dhugaadhaa jechuu barbaada. Isarraa kaansumoo akkamitti darbamtee maalirraa kan ka'e ka jedhu guutuu isaa aga viidiyoo dhumaatti dhageeffadhaan isiniin jaa. Akkuma isaan mootiyyuu mucayyoo kan nuti maxxansiniif jechuudha sooshaal miidiyaarratti akka cinaa keenya dhaabbattanidha. Keessumaa ijoolleen Beeruutiin keessa jirtan warri waraqaa qabdan akka yeroo sanitti mucayyoo tana fuutanii mana yaalaatti nu geessitanii yaala argattudha. Egaa akka nu isin jennetti mana yaalaa geessinee waraqaa nu gaafatanii mana deebisnee isin jennee turre eeyyeen dhugaadha. Mana yaalaa geessamtee gara manaatti deebiteeti jirti. Amma garuu mana yaalaatti deebitee yaalaa fi fudhachaa jirti jechuudha. Wanni nuti uummata Oromootti yeroo sanitti nu bira dhaabbadha. Cinaa keenya dhaabbadhaati mucayyoo obboleettii keenya kana akka yaalamtu godhaadha malee hin sobdanii maarree akka nu jettanii koomantii mubeetti aaruu dandeettan baay'ee. Mubeetti aaruu dandeettan garuu mubeen poolitikaa keessallee harka hin qabu miskiinaaf sagalee ta'a. Mubeerrallee asumaan gadi bu'aan isiniin jaa. Mucaan kun rakkataaf sagalee nama ta'uudha. Nama rakkataadhaaf sagalee ta'u jechuun sagalee rakkataa kaafamanii ifa ka baasudha jechuudha mubeeni. Isallee osoo irraa gabbatanii natti tolaa jechuudha. Isa dhugaa isin ijoollee Oromoo irraa bu'aa isin jedha. Kanaafuu amma dhuma viidiyoo akkasitti isin jaa isarra kaafee mootiyyuu guutuu isaa sirriitti dhageeffadha viidiyoo kana jechaadha. Ammaan tana taa'inni ammaa kanarratti mucayyoon yaala fudhachaa jirti. Haala kamiin fudhataa jirti yoo jettan kan dura waraqaa dhabdan amma akkamitti argattan jechuun keessan isin oolu. Eeyyeen waraqaa dhabnee mana yaalaa duraatii baasnee mana biraa geessaniiti jirra. Akkuma duras injee mucayyoo wahii hin jirte ture waraqaa qabdu achi baasati gara mana yaalaa biraatti geessanii jirra. Mallaqichallee silas mallaqa ishiin duraanii qabdi dhaban qabdu maatiin ishii hin dhageenyeyyuu jechuudha. Maatiin ishii hin dhageenyeyyuu mucayyoo jechuudha. Amma faamilii isiitiin illee yoo sagalee kee dhagaa jiraatan taate mucaan keessan fayyaa jirti du'aa qofa godhaaf malee abshiraa isin jaa. Mucayyoon mana yaalaa geessamteerti yaala fi fudhataa jirti. Nu asumatti mallaqa walitti baasnee mucayyoo keenya akka yaalamtu godhaa jirra. Mucayyoon rabbii gaditti nuti biraa jirra. Yaalamaas jirtis gargaarsa isinirra hin barbaannu jechuudha guutumaan guututti uummata Oromoorraa gargaarsa hin barbaannu gara mallaqaati. Kanaaf nu dheessinaa. Sheer godhaa viidiyoo kana. Nu dheessinaa. Isinii galtee nu hin dheessinaa nu gargaarsa isinirra hin barbaannu. Barreeffamni isin yeroo an sagalee mubeetti haasaa jiru naa barreessan abdii dukkachiisee jira. Hin barbaadu isinirra gargaarsa jechaadha. Isinii galee gargaarsi isin nu gootan garuu ni jira. Gargaarsi isin nu gootan mucayyoo maallaqa irraa fuutee jalaa baddee kan sababa isiitiin lubbuu ishii baasuu darasii geettana jechaadha. Kanaafiyyuu barbaadaa mucayyoo sana. Mucayyoo sana bakka seentan seenatii barbaadaa maqaan isii Fooziyaa jedhamti. Gandi waashanii Shaashmanneedha. Ijoollee Shaashmannee mucayyoo pikcharii gara feesbuukatiin isinii maxxansina gara yuutuubiitiinis isinii maxxansina waan ta'eef nu barbaadaa yoo argitan taate abdii cilulee dubbisuu dandeettanii asjii dubbisuu dandeettanii mubee dubbisuu dandeettanii jechuudha yoo faamilii ishee argitan. Haya ammaan tana
gargaarsa sinirra hin barbaannu gargaarsa sinirra barbaannu isa kanaadha. Kuni kanaan dhumateera. Isa biraa hin jira ammas. Micayyoon tuni nama akkamiiti ka jedhu. Waa'ee micayyoo kana waa xiqqoo irraa haasa'uun barbaada. Micayyoon tokkoffaa nama biyya Beerut keessa jiraatudha. Biyyi Beerut keessa jiraata. Nama uummata Oromooti sagalee guddaa ta'aa jiru. Gara aartiillee ji'an keenya ergaa sirba maxxansite. Gara biraatillee immoo iyyuu waraana adda bilisummaa Oromoo deeggaraa jirti. I don't care. Baafii deeggaruu mirgasiiti. Angaruu dhimma ishiin rakkoo keessa jirtu sagalee ta'uuf hin dirqama koodha. Mubeenis jedhee jira. Paartii osoo hin ta'in yookaan immoo paartii isin deeggartu yookaan poolitikanyaa ta'uu isii osoo hin ta'in rakkin isin keessa jirtu uummata Oromoo bira ga'uu qabaadha. Yes kanarratti xiyyeeffatu beekani. Kanaafiyyuu ni hamma tokko sukkaaree fayyee nama akka sineenjaa sukkaaree fayyee nama akkamiiti isin eenyudha kan jedhu irratti waa xiqqoo isin himuu barbaada. Sukkaaree fayyee jechuun nama jireenya dhuunfaa ofillee fooyyeffatudha. Nama maatii ishillee gargaaruudhaan nama uummata Oromoo cinaa dhaabbatudha jechuudha. Walumaan guututti. Gara sirbaatiin illee gara sagalee isiitiinis gumaacha guddaa gootee fi jirtu uummata Oromootiin liinkii asala isinii kaa liinkii sanii seentanii ilaaluu hin dandeettan sirba isiiti. Gama biraatiin immoo ji'aan gargaarsa waraana adda bilisummaa Oromoo waboodhaaf ni goote jechaadha. Micayyoon kun bakkeen jiraattu eessa? Beerut keessa jechaadha. Bakka kanatti ijoollee qoostan ijoollee koomentii badaa barreessaa turtan jechuudha gara sooshaal miidiyaa irratti jechuun gara feesbuukatti jechuudha. Isin warra akkamii isinitti immoo warra akka barbaadu jiraatu. Warra jireenyitti tole. Konfideensii osoo qabdan osoo maallaqa qabdan osoo wanta maraayyuu guutamaa qabdan saba keessanii as baatanii akka isii kanatti gaarii ooluu miti as baataniitu sagaleeyyuun taaneef guyyaa tokko. Sagaleeyyuun taaneef guyyaa tokko as baatanii miskiina. Isinitti himaa jechuudha warri koomentii jalatti nama arrabsitan warri mubaarakiin maaliif sagalee taataa jettanii jechaadha. Sunisa inni biraa immoo ijoolleen sobdanii ol baatanii sooshaal miidiyaa irratti rakkanne jettan akka rakkina miskiina dho'isaa jirtanis hubadhaan isin jechuu barbaada. Ani fakkeenyaaf mubeetti daawwalee ture daayirektii WhatsAppiin daawwalee ture narraa kaasuu dide. Messengeraan itti daawwalee ture narraa kaasuu dide. Aadiitti daawwaluu jalqabee yaani mallaqa guuteetti bilbilee jechaadha. Bilbilee jennaan maannaan jee mubee jedheen micayyoo lubburtii micayyoo harkaa qabaa na dhaqqabii hadaraa kan uummata Oromootti amma kan kana naayyiin jedhe. Obboleettii kiyya rabbii haa fayyisu garuu an hojii kana dhaabee hin jira naan jedhe. Mubaarak akkana naan jettaa akkana ni jedhama jennaan engadda micayyoo wahii akkana jee maxxansee ni sobda naan jedhani kana dhaabee jira hojii akkasii naan jedhe. Namni akkana namaan hin jedhaa. Isas kana kamaantu godhe koomentii keessantu godhe jechaadha isallee akkana naan jedhe. Kanaafiyyuu ilmaan Oromoo duula keessan beekaa. Gara duultan beekaa. Yaa girrisaa gara girristan baradhaa. Girrisaa jaanii kan maqaa isinii baasaniif walirratti girrisuu osoo hin ta'initti ila dhageeffadhaa. Bakka akkanaa kanatti nama aarsitan jechaadha. Bakka akkanaa kanatti Oromoo si wajjin ta'uun nama gaddisiisaa jechaadha. Soba harka akkamitti soba jeessi barreessaa yaa. Mina soba jettanii yoo barreessitan xiqqishumaa wahii hin qaanfattanii soba jettanii micayyoo fooqirraa kufte jee sagalee kee dhagaa jirtan akkasittanii barreessitanii jechaadha. Warri koomentii mubee jalatti akkasittanii sagalee kiyya dhagaa akkasittanii naa barreessitan. Isinis galatoomaa gargaarsa irra hin barbaannu irra deddeebiin isin jaa gargaarsa irra barbaannu micayyoo piikcharii micayyoo sheerii nuuf godhaa warra micayyoo nu barbaada. Sheerillee bara akka waan mallaqa kafaltu sheeriin gootu viidiyoo sana sheerinaa godhime akka micayyoo sana piikcharii isin nu barbaadan nuuf godhaa bakka kanuma waa biraan jiru. Kanaafiyyuu ijoolleen Oromoo keessumaayyuu ijoolleen Oromoo xiyyeeffadheetiin ijoollee keenya isinitti dhaggeeffadhaa. Nuumatu mataa keenya irratti faradaa jira. Nuumatu walirra duulaa jira. Ormi irratti duulaa hin jiru. Argeen jira koomentii keessan irratti maarree jettanii banattanii isin immoo Oromoo miti baay'isanii.
afaan Oromooti dubbattanii afaan Oromootiin Facebook banattan malee isin Oromoo miti isin diinota Oromooti. Isin warra ilmaan Oromoo caccabsee lafa kanarraa fixuu barbaadu isin. Diin Oromooti isin warri akkasitti barreessitan jechaadha. Warri rakkataa aamilee isaa cabsitan jechaadha. Rakkoo isaatirra rakkootti fidan dhibee taatan isinidha jechaadha. Kanaaf please yeroo tokko komentii katabdan waan katabdan itti yaada katabaa. Isin galee baay'ee isin xirifadhee abdii isin irraa kutadheera. Kana fakkaataa isin jaa asirratti immoo barumsa guddaa qaba ijoollee keenyaaf. Ijoollee keenya biyya namaa jiraniif jechaadha. Biyya namaa jiran biyya fedhe jira dhaamsa guddaa sii qaba. Rakkoon sirra ga'u ni oolu. Rakkoon sirra ga'e kana dandamatu akka qabdu si gorsaa jechuudha waa biraati miti. Tokkoffaa micayyoon tuni lubbuu isii kabbaasuu isii geesse maalidha? Sababa maallaqa dhabdee jechaadha. Ijoolleen keenya yeroo baay'ee biyya ormaa dalaganii yoo malleen isaanii jalaa bade yoo mallaqa isaanii namni irraa fuudhee waakkate yoo iroleen ganzaba isaanii si fuunaa wal fuunaa manaamin jaanii birrii irraa fuudhanii birrii wal waakkatanii lubbuu isaanii irratti faradu jechaadha. Lubbuu kee obboleettee kiyyaa yoo dhabdeen argattu. Mallaqa garuu obsa qabaattee gabbaatee yoo dalagatte ni argattaa jechaadha. Kanaafiyyuu obboleeyyan keenya kanaa achi hoo mallee keessan bade lubbuu keessan irratti faraduu irraa of qusadhaa please. Tokkoffaa Rabbi irraa sin gaafata. Rabbi ufii si uume waan ta'eef gaafa barbaadeessi fudhadhaa jeetii si uume gaaf si uume. Kanaaf osoo inni sin barbaadin mana isaa dhaqi taanaan Rabbi sin dhiisuu jechaadha. Duras ati gaarii hojjettee hin qabdu waan ta'eef Rabbi sin dhiisuu jechaadha. Kanaaf obboleeyyan keenya kanaafiyyuu obboleeyyan keenya yoo malleen keessan sin jalaa bade Rabbi keessan itti madda. Rabbi gadi keessan saba keessan biyyadhaati barbaaddadhaa malee lubbuu keessan irratti faraddanii lubbuu keessan of ajjeesuudhaaf hin yaalina. Isinii galte abadan. Kanaafiyyuu micayyoo tana jechaadha akka barbaaddan kabajaaf jalalaan isin gaafadhaa jechaadha. Bakka seentanitti micayyoon hidhaa jirti faamiliisii ijoollee shaashmannee taatan ijoollee shaashmannee duwwaa shan taatan micayyoon tuni nama tidaarii qabu jetteerti nama lama qabu jetteerti micoota naa barbaada. Gargaarsi isin irra barbaannu kana qofaadha. Micayyoo barbaadu qofa waa biraa takka isin irra hin barbaannu jechaadha isinii galte. Akkasiin isiniin jaa isarraa kaafee mootiyyuu wal xiqqeessinaa wal kabajaa yoo namni waa dubbatu tinkii godhaa waan nama barreessitan. Rakkoo sirra ga'uu danda'a. Har'a rakkoo namaatti jee kolfee malee bor rakkoo mataa kee irra ga'a. Gaafa sani garuu ebaluu sani osoo gaarii barreesse gaafsan. Safuun har'a waliin bulu borumaa sitti deebi'a mataa keedhaan. Kanaaf waan irra geenyu obboleettii keenya sanitti himna yeroo kamuyyuu ammaaf obboleettiin keenya kiminnaasii itti fufaa jirti. Kanaafiyyuu ni fayyiti yeroo gabaabaa keessatti akka fayyituuf immoo abdii guddaa qabna. Wanti si barbaachisu hundaayyuu guunnee jirra. Gargaarsa takka sadarraa hin barbaannu yeroo gabaabaa keessatti obboleettiin keenya fayyaa isheetti ni deebiti. Asuma ammaatiin ishillee sagalee kiyya kadhaa yoo jiraatan taate inni rakkatinaa sin cinqaminaas micoon keessan nagaa si jirti. Ammaan tana nagaa isii duraan isiniif deebiti. Inshaallah isiniin jaa. Kanaaf waan viidiyoo kiyyaa gadhumaatti waliin turtaniif guddaa galatoomaa. Chaanaalii keenyaaf immoo warri haarawaa taatan laayikii sheerii sabskraayibii godhaa jechuudha. Kanaaf hojiidhaan gaggaariin kana achitti fufa. Gama aartiinis ta'ee diraamaa garagarallee gara barumsaatiinis waa baay'ee isin bira geessa chaanaaliin aartii hanni. Sababbiin isaatis ilma Oromooti ergachuu ni dandeessanii bakka barbaaddan dhaqee ho'ittan chaanaaliin kiyya kan isin dhaquu ilma keessan mana keessan katti waan barbaaddan dabarsuu dandeettanidha. Chaanaaliin kiyya ilma Oromooti waan ta'eef ilma keessan jabeeffadhaa. Ergaan banamee dheengadda waan ta'eef akka sabskraayibii naa gootanii yeroo gabaabaa keessatti taayimis naa guuttan abdii guddaan isin biraa qaba ijoollee Oromoo. Oraa bulaa nagaan naa tulaa viidiyoo mootiyyuu sheerii godhaa. Sheerii godhaa maqaa Oromoo isin gaafadha. Viidiyoo sheerii godhaa. Linkii kanaan immoo mucayyoon argattanii nagaan tura. Oraa bulaa.